Mariin araaraa Taanzaaniyaatti taa'amaatiin ture marsaan duraa arra xumuramee ibsillee kennamee jira. Waboonis ibsa kennee mootummaanis ibsa kenneeti jira. Lola waggaa afurii booda Oromoon mana hulaa cufatee mana keessa taa'ee xarapheezaa irratti kan waliin haasa'e kan dinqisiifatamaatiin ture akkasuma immoo kan araara xumuraatiin gadi bahama jedhamee Oromoon abdiidhaan eegaatiin ture arra ibsi kennameeti jira. Kanarratti mee maa irratti walii galan maa irratti walii hin galin maaltu milkaa'ee maaltu milkaa'in ka jedhu ormi alagaan kan duraan fashala waan kana eegaa ture maal jechaa jira akkasuma gartee ka waan kana fashalsuudhaaf tattaafataa ture hoo amman tana maal jechaa jira hayyoonni Oromoo hoo kanarratti maal dhaamaa jiran asirraa bu'aan argame maali ka jedhu maal himaa jiran qondaalonni bilisiginnaa hoo maal jechaa jiran waa'ee kana waan sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru fayyadamtoota sooshaal miidiyaa hayyoonni waan jechaa jiran sagaletti jijjiiree isiniif hin dubbisa. An Abduu Moobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Marii araaraa mootummaa fi waboo gidduutti yeroo duraatii fi karaa qawweetiin wal hinjifannaa karaa qawweetiin wal barbadeessina qaamni jedhaa ture lameen waan qawweedhaan goonu san karaa nagayaatiin wal haasoynee furanna karaa hammayyaatiin jechuudhaan xarapheeza irratti kan wal waaman mootummaa fi waboon kan dinqisiifannaa guddaa hayyoota Oromoo biraa keessattuu akkasuma immoo alagaadhaan ammoo kan muddamsuu hamaa uume akkamitti mootummaa fi waboon kun karaa nagayaatiin fixachuu deema jedhaniitiin kan muddamsuu hamaa uume har'a ammoo marsaa duraa xumureeti jira. Marsaa duraa kana akkamiin xumuran akkan taanetti namoota hubatantu irra hedduudha waan kana. Kanarratti mee osoo gara yaada kiyyaatitti hin dabarre maali wanti isaan irratti walii galanii fi ibsi isaan kennan maalinni waan irratti walii hin galin maalinni kan jedhu ibsa isaanii kana gaggabaabseetiin isiniif dubbisaa. Jalqaba irratti kan ABO'n waboon baaseedha. Ibsa waboon akkas jedhee eegala. Dhimma haasawa Taanzaaniyaa ilaalchisee ibsa ABO waboo wal dhibdee siyaasaa Oromiyaa keessa jiru furmaata nagahaa barbaaduudhaaf biyya Taanzaaniyaa keessatti marii geggeeffamaa ture kan marsaa jalqabaa har'a caamsaa 3 bara 2023 xumuramee jira. Haa ta'uutii marii marsaa duraa kana irratti dhimmoota siyaasaa ijoo ta'an irratti waliigaltee irra gahuu hin danda'amne. Qaamoleen lamaanuu wal dhibdee jiru karaa nagahaatiin furmaata waaraa argamsiisuudhaaf jecha marii wal fakkaataa itti fufsiisuudhaaf wal hubannoo irra gahanii jiru. Carraa kanatti dhimma bahuudhaan wal dhibdee siyaasaa karaa nagahaan furuuf ABO waboon kutannoo qabu irra deebi'ee ni mirkaneessa. Dabalataanis ABO waboon qaamota marii kana haala mijeessanii fi keessummeessan maraaf galata guddaa galcha. Ibsa mootummaan baaseedha. Marii nageenyaa Oromiyaa keessatti walitti buhiinsa maqsuudhaa fi tasgabbii waaressuudhaa fi Taanzaaniyaatti geggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Maricha hedduminaan haala eeyyantaatiin eeyyantaan kun wal dhageettii akka jechuuti. Haala eeyyantaatiin kan geggeeffame ta'us marsaa kanaan dhimmoota tokko tokko irratti waliigaltee irra gahuun hin danda'amne. Karaa nagahaa fi itti fufiinsa qabuudhaan walitti bu'iinsa dhaabuudhaan akka danda'amutti mariin qaamolee lamaan gidduutti geggeeffamu itti fufiinsa akka qabaatu waliigalamee jira. Mootummaan heeraa fi qajeeltowwan hanga ammaatti itti hoogganamaa jiruun walitti bu'iinsa jiru karaa nagahaatiin hiikuudhaan fi ejjennoo hin raafamne qaba. Mootummaan ammas carraa fi jalqabbii gaarii rakkoolee karaa nagahaan hiikachuu eegalametti fayyadamuudhaan furmaata waaraa fiduudhaa fi ejjennoo cimaa qabaachuu dabalee mirkaneessa. Mootummaan RDF fi qaamolee marii nagayaa kanaaf haala mijeessanii fi keessummeessaniif galata dhiheessa. Tajaajila kominikeeshinii mootummaatu baasee jechuudha kana. Kanarratti ammoo hayyoonni Oromoo hoo maal jechaa jiran? Akkasuma fayyadamtoonni sooshaal miidiyaadhaa hoo maal jechaa jiran haga kaabinee mootummaatitti keessattuu ministeera nageenyaa Taayyee Danda'aa Reedoo ka durii waa'ee Oromoo kanarratti waan wal falmisiisaa yookiin ammoo waan gartee paartii takka qofa ilaallatu dubbachuudhaan beekamu ministeera nageenyaa ammaa jechuudha. Dubbii bareedduu dubbii ajaa'ibsiisaa tokko innis dubbateeti jira jechuudha. Kan isaallee guraan isin buusaa wal duraa duubaan yaada fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa. Jowaar Muhammad lola waggoota 5 booda yeroo duraatiif mariin araaraa waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhame dhimmoota tokko tokko irratti waliigalamuu baatus wal hubannaan gaariin uumamuu ibsa gamalachuun bahirraa ni hubatama. Haaluma kanaan mariin marsaa itti aanuu gochuudhaaf waliigaluu isaanii agarra. Hawwiin uummata keenyaa waliigaltee guutuu nagaa buusuu dhagayuu ta'us bu'aan marii kanarraa argame gaariidha.
hammasiifuu tarkaanfiilee jechaa fi gochaa kan bu'aa kana progress marii marsaa kanaa irratti argame uf duuba deebisan irraa gamni lachuu of qusachuun barbaachisaadha. Inumaatu hojiilee daran walitti dhiheessuu fi fayyadan dalaguutu irraa eegama. Deeggartoonni gama lachuutis ta'ee uummanni bal'aan marii marsaa itti aanuu dafee akka eegaluu fi waliigalteerra akka gayamu dhiibbaa gochuun feesisaa jechuudhaan gabaabsee dubbate Jawaar Mohammadis. Walaleessaa Lataa Qananii Aagaa marii araaraa mootummaa fi waboo gidduutti godhame kan marsaa jalqabaa kanaan dhimmoota baay'ee irratti waliif galanii wal hubatanii dhimmoota muraasa irratti ammoo utoo waliif hin galin waliin hubatin hafan. Dhimmoota amma irratti waliif hin galin waliin hubatin hafan itti fufanii mari'achuudhaaf marii marsaa itti aanuu godhachuun irratti gareen lamaanuu eeyyamamaa ta'anii jiru. Kun tarkaanfii guddaadha. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa dhimma qabsoo waggaa hedduu wareegamni meeqa itti bahe mari'atanii xumura itti gochuudhaaf yeroo dheeraaf dubbii bilchaataa akka barbaachisu beekamaadha. Marii yeroo jalqabaaf taasifameen gareen lameen dhimmoota baay'ee irratti wal hubannaarra gahuu fi kan hafan irratti mari'achuuf waliigaluun isaanii araaraaf abdiin guddaan jiraachuu agarsiisa jedheen amana. Waaqayyo Oromoof Oromiyaaf nagaa haa buusu. Bara uummanni keenya hara galfatu kan itti imimmaan ija haadholii keenyaarraa qooru nuuf haa fidu. Obsaa fi qalbiidhaan waaqayyoon kadhachuun mariin marsaa itti aanuu haa eeggannu jechuudhaan abbaan walaloo Lataa Qananii Aagaa dubbate jechuudha. Yahyaa Bashiir akkuma argine ibsi gama lamaaniinuu bahe mootummaa fi waboonis qabiyyee ijaaraa fi hawwii nagaa buusuu qabuun kan guutamedha. Araarri kamuu yeroo fudhata. Kan warra TPLF waliin godhamilleen akkasuma tartiibaan milkaawe sadarkaa duraatti hafuura gaariin wal arguu fi ilaa fi ilmeedhaan waliin haasa'uu jalqabuun mataan isaa tarkaanfii hamilchaadha. Tartiiba itti aanutti akka waliigaltee wayyaarra gahamuuf ammoo olola gamaa gamanaa walitti nama hadheessu irraa adabachuu nu barbaachisa. Waan irratti wal dhabnurra waan irratti waliigallutu madaala kaasa waan taheef jechuudhaan dubbate Yahyaa Bashiir. Taayyee Danda'aa ministeera nageenyaa kan yeroo garagaraatti ajandaa guddaa uumuudhaan beekamu har'a ammoo dubbii bareedduu dhugumatti gartee akka nama paartii bilisiginnaa keessa hin jirreetitti kan tasgabbiidhaan guutame kan gartee araara fakkaatuudha kan inni dubbate. Nagaan haa dursu. Torbee tare Taanzaaniyaatti mariin nagaa eegalamuu oduu guddaa ture. Keessattuu uummatni rakkina keessa ture hawwii fi abdii guddaan dubbicha ilaale. Dhimmootni suuta marii itti aanuun waliigalamu jiraatus haalli ture waliigalatti dansaa ta'uu dhageenye. Tarkaanfii guddaadha. Jalqabuun mataan isaatti harki walakkaan xumuruun qixa. Jalqabamu malee hin xumuramu. Deemsi eegalame akka milkaayuuf ammoo martuu waan irraa eeggamu tolchuu qaba. Nagahaaf jecha waan wal amantaa gabbisu gochuu feesisa. Nagaan haa dursu jechuudhaan dubbate. Takka taayee akkanatti dubbatu dhageessanii beektu. Artist Shukrii Jamaal rifeensaa fi nageenyi eega dabre nama sheenessaa jechuudhaan dubbate gabaabsee. Yaadota diigumsaallee hedduutu jira kaan. Yaada diigumsaa isiniif hin maxxansu, yaada diigumsaa isiniif hin maxxansu. Keessattuu kan gartee karaa kaadorota didiqqoo jalaa kaadorota jechuun nama dhiba. Fakkeenyaaf gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa kan yeroo hedduu waa'ee mootummaa kanaa dubbachuudhaan beekamu. Jalqaba namni waan kana barreesse isa. Wantichi hin milkooyne osoo milkaa'in hafee jira. Jarattiin mootummaa ce'umsaa malee qaba gadina dhiisaa jetteeti jirti. Mootummaan lama hin jiru maal kan jedhu jechuun kan isin dubbisuu nama hin barbaachisu. Namoonni waan akkanaa kana maxxansan isaa waliinis hedduutu jira. Kaadroonni gadii kanaa jechuu kiyya. Kaadroonni gubbaa waan kana akkas hin jenne garuu kaadroonni gadii waan kana akkana jennee jiran. Eessarraa akka argatan warri akka Dammaqaa mootummaa ce'umsaa malee qabaa gadina dhiisaa yookiin ammoo kana naa godhaa sannaa hin godhinaa jedhame kanarratti waliigalamuu dhabe ka jedhu eessarraa argatan. Maaliif yeroo kana keessatti yeroo uummanni Oromoodhaa boqonnaa itti aanuun argaa boqonnaa nagayaatiin argadha jettee ayyoon Oromoo abdiidhaan ayidu kana maaliif jarri kun akkana jiran Oromoo ta'anii kan jedhu gaafii keessa nama galchaa jechuudha. Mee eessarraa argatan? Ibsa mootummaa keessa hin jiru, ibsa waboo keessa hin jiru. Jechuun yooma je'ame hoo maaltu isaan ga'e fakkeenyaaf? Mootummaan waan yoo fakkeenyaaf waboon jedhee mootummaan yoo hin ta'iniif yoo lakkinaan ta'u jedhee mootummaan beeka waan hundaa ni beeka hayyuus ni qaba warri mari'ataa jiru kan achi keessatti hirmaate suni haala hundaa ni beeka kadiduu fi kan fudhatullee. Warri wabootis kan diduuf kan fudhatullee waan ji'uuf waan hin jinnellee ni beeka hayyoota kan walitti dhufee mari'ataa jiru kan jidduu taa'ee jiru mariisaa jiru ammoo addunyaadha. Mee maaluma isaaniin ga'e?
maaliif hadhaa facaasan Oromoo jirutti waanuma dhuman oolle warri amma holola oofaa jiru na amani warruma gaafa duraa waan kana fashalsuudhaaf holola oofaa ture sanii jechuudha. Kanaafuu malee as keessatti rakkoon jiraatu hin jiru. Rakkoo walitti dhukaasisa waggaa 4 ture akka qabsootitti qabsoo waboodhaa kan gartee waggaa 50 ol ture akkasuma gartee mootummaa kana waliin kan waggaa 4 walitti dhukaasaa jiran kan waa meeqa waliin jechaatiin turan akkanuma guyyama sadiitti dhuma wanni dhumu hin jiru jechuudha. Garuu eegaluu sana wanni dhabame eegalameeti jira waan ta'eef ni xumuram bilaa shagalatan dhabin bilaa shagalatan malee hin ta'in anaafatti bilaa shagalatan malee ta'uu hin qabnu gara lachirraayyuu jechuudha. Naati aga dandeenneen deeggaruudha yookiin callisuudha. Callisuunuu deeggaruudha bara. Maaliifi nagaa uummata keenyaatiif malee yookiin ammoo tokkoo fi miti. Mootummaa nam tokko amma mootummaa qorii isaa kan godhachuu barbaadu keessatti mootummaa akkasana jalaa godhan waboo akkasana jalaa godhan warra jedhu tokko jira baran kalachuu quban qabne kan mootummaaleen quban qabne jechuudha. Qorii keenya godhachuu hin qabnu mootummaan akka kiyyatti jechuudha. Waboo qofaa miti hundinuu itti hirmaatee maali fakkeenyaaf yoo waliin bulchina jedhame maaltu siin ga'eeti mootummaadha. Biyyi kanama hundaati kanama tokkooti miti ooruu nama tokkooti miraasa nama tokkooti biyyiti miraasa nama tokkooti miti jechuudha. Mootummaa qorii dhuunfaa tokkoon sitti akkasinitti hin fakkaanee jira keenya. Kiyyas keetis kanama hundaati jechuudha. Aniin abduun kunillee yoo danda'e biyya saniin bulcha mootummaa taa'oo jedhame wannatti kolfituuf hin jiru maaliif biyya kiyya waan ta'eef jechuudha. Atilleen anilleen nu hundaafuu biyyiti biyyaa jechuudha. Amma tarii nama tokko wanni kun waan hin milkoofne waan karatti dhaabbatu itti fakkaachatu mala. Gaafa TPLF akkam ture yaa jira keenya. Gaafa South Africaatti hulaa cufatamee taa'amaa jiru. Osoo ibsiin kennamin dura hulaa cufatamee taa'amaa jiru hatta kaadiroonni gurguddoon biltsiginnaa warrummaan akka taayyeetiif sadarkaa ministeerotaatitti maal jedhaati turan. Waan kanarra fokkataati kan deemaatiin ture. Ameerikaan harka Itoophiyaarraa hakaaftu jedhamaa ture bareechuun Ameerikaan micciirtee waan hin taane godhaa jirti harkaadha akkas jedhamaa ture beeki. Kan har'a milkaa'ame sadarkaa kanarra ga'ee jechuudha. Osoo South Africa hin deemin dura dho'isaadhaan yeroo meeqa yeroo 3-4 yeroo garagaraatti dubbatamaa ture. Yeroo 3-4 kan bareetan. Kan namni tokko quba hin qabne jechuudha. Kan Ameerikaan mariisifte. Yeroo hedduu deddeebi'ameeti. Waan waggaa 4 kana wal waraananii miti qabsoon waboodhaa waan waggaa 50 qawweedhaan godhamaa jiru. Har'a fakkeenyaaf guyyama sadiitti an akka nama wallaalaa tokkotti dhiifamallee naa godhaa osoo guyyaa 3 kanatti walii gallee jirra waan hunda xumurree jirra jedhanii gabbahanii kan gartee xumurree jedhanii ibsa ka kennan taateen wal sobanii wal shawwadaniiti gadi bahan jedheetiin fudhaan akkamitti ree fakkeenyaaf guyyaa 3 keessatti mee maarratti walii galanii xumuran maarratti wal dubbatanii maarratti walii galanii ay barra manguddoon takka yoo gadi teesseetiin jaarsaa jaartii araarsiteeyyuu yoo lolli sun lola guddaa ta'e yoo gartee obboleeyyan lamee walitti araarsiteeyyuu yoo ollaa fi ollaa walitti araarsiteeyyuu dubbii nu haa bultu jettee bulfattee torbaanitti 15tti akkasuma misa aadaa Oromoon akkasuma bulfattee takkasii araastee jechuudha. Dubbii jechuun xiqqashoo walii hammaatte dubbii husuusiin jidduu jirtu jechuudha. Maaliifi hundinuu irratti ciisee saahiba isaatiin mari'atee hayyuu isaatiin mari'ateeti akkasuma gartee waan manguddoon waan jette kan hin fudhamuun fudhu jedhee kan dhiiraa yoo ta'es abbaa manaatiin kan dubartiis yoo ta'es abbaa haadha manaatiin abbaa manaatiin mari'atteeti akkasitti araaramanii takkumatti gadi bahameetu akkanumatti dhufaa nageenyi wanni guddoon eeggameetiin dhabame xarabbeezarra taa'uu kanatu dhabameefi kan hawwamee eeggamee dhabame kana barbadeessee balleessee malee bar jaalmarroon du'ee jedhamaati ture karaa isaaniitiin jechuudha. Jaalmarroon du'ee dagatina kaseenaaf dura dabre bara haa yaadannuuf jedha bara jaalmarroon du'ee ajjeefnee jira jedhanii sadarkaa warra gurguddaa gartee Oromiyaa bulchaa jiruu fi warra federaala bulchaa jiruun ibsi garaagaraa kennamaa ture bara akkamitti daganna yaa waa irraanfachuu jedhee haaceen inni irraanfachuudha haganumatti kanaafuu irraanfachuu hin qabnu karaa warra jaalmarrootiinis imala gara Finfinnee jedhanii torbaan keessatti yoom Finfinnee seenan jennee eegaa turre bara. Har'an tana sadarkaa kanarra gahanii qawweedhaa alatti mariidhaan fixannaa. Har'an tana taayyee danda'aa fakkeenyaaf haala kanaan isaa dubbatu agartanii jirtanii. Taayyee danda'aa waan bareedaa wanni eegalamee ni xumurama jedhee akkanatti dubbatu akka agartanii jirtanii. Sadarkaa kanarra gahuu dagatee warri ammayyuu bakkuma kaleessaa jiru. Mootummaa cimsaa gaafate. Mootummaa cimsaatii miti ministeerummaa yoo inni gaafate maaltu siin ga'eeti fakkeenyaaf amma warri kana hafasaa jiru kaaduronni warra akka Kiyyaa Harargee warra akka Dammaqaa Nagaasaa maaltu siin ga'e. Si ka biyya bulchu maal ministeerummaa sirraa fudhatanii yoo akkas jette malee damoosni siin kafalamu hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf miira keessa seenessa miira keessa seenne eegalanii jiran akka xumuramu marsaa lammataa akka itti fufamu eeggachuudha obsaan mee ammoo kana laalaa waan alagaan jedhu Abiyyii fi Shimallisii katabbiin gabaabduun kun jechuudha muluqaan kana ni beeytanii Abiyyii fi Shimallisii mariin Abiyyii fi Shimallis godhan osoo hin milkaa'in hafee jira haasoo inni muluqaan siin kun siif galaami Abiyyiin naa Shimallis yatadaraadaru ሳይስማሙ ቀሩ የአመቱ ትልቅ ቀልድ ሹፍ ሜ አማት ዮ መካን አርጊቱ ማልቱ ስትደግሃማ ኦርሚ ፈኬናፍ ደጋ ቶኮኑ ደርበታ
أورمي أوبولي يعني شمالسي في أبي جواب دوبتي برما أبي في جال مرون جنبك شمالسي في أبي شوف أوسو كان أرجيتو أكملتي أورولا أورومو جدتي أوفتمياتي أوسو كان أرجيتو أكملتي ورا كان أفجازا جودا كنافو مارين توكو يرو إيجالامتي إرتي تيسامي إرتي ماري أتامي ما لما فكرنا في ورا أشي ديمي تنزانيا ديمي سوني أوسو أس ديمي وفي فو غرتي ورا وفي فو بارتي وفي ولينو هم مرينا كلمة تمرا ورا موتو مرا ورا وبورس أوسو غرتي وفي إرتي والأرجع إرتي مرينا كلمة تغرتي أرار هرك والفور وفي ولا مالتي سور رجهما أني والله لان كونون بيكا بر يجون أني والله لان كونون بيكا akkamitti an maal akka taa'e jechuun eessaa fudhattanii akka gartee wanni kun fashaleef maal hafarsan naaf galaan jiru waan dhugaa dubbachuuf kanaafuu wanni amma deemamaa jiru waan bareedaadha jaalattanuu jibbitanuu dhumarra xumurra ni gayaa ammas akkasuma Ameerikaanis simadhee jira ka jedhu ibsa baaftee itti kana tokko wanni nama gammachiisu TPLF fi mootummaa kan harka micciiree araarri kun akka xumuramu kan godhe Ameerikaadha. Ameerikaa wanni keessa jirtu jaalatamee osoo hin ta'in dirqamaan illee ni ta'amaa jechuudha. Kanaafuu haga ammaatitti Ameerikaan hin dubbanne araara kana nan simadhaa ukaasa dhaabuudhaaf karaa nagayaatiin xumurachuudhaaf xarabbeezaarra taa'uu eegaluun waan nama gammachiisu. Kanaafuu isin bira jirraa kan jedhudha. Ameerikaan karaa diinagdeetiinis karaa gargaarsaatiinis taate mootummaas haa ta'u warra wabootillee jechuudha harka micciiruu dandeessiyaa jira keenya. Maaliif namni mallama waan Ameerikaan harka keessaa qabdu eenyuun dura dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Kana TPLF irratti agarreetti jirra. Jaalattuu jibbituu kawaboo kana caalaa ka TPLF isan ture kan araaramu jedhameetiin eeggame. Kan gartee lubbuun nama 100 hedduu itti wareegamte illeen akkasuma kan qabeenyi biileenaan itti dhangala'e illeen kan qabeenyi meeqa itti dhangala'e isaa jechuudha. Akkasuma gartee kan hundinuu warra ilachuu gartee humna qabu kan taankiidhaan walitti deemaa turellee warra sani sanuu hin dhume jechuudha. Kanaafuu bilaasha galatan dhabinaa Ameerikaanis harka keessaa qabdi. Nuti aga dandeenyeeni waan kanaafi haadha ta'uu qabna. Haati ilmoo isii lameen kan wal lole fakkeenyaaf haati ilmoo isii kan walitti yookiin ammoo walitti dallane walitti araarsuudhaaf gara tokko yoo gorte lolli sun ni dhuma hin dhumu bar lola haati ilmoo gara tokko gorte haala hamaa keessa jedhe jechuudha. Kanaafuu haati hundaafuu haadha taate adda qabdi waan ta'eef nuti aga dandeenye haadha ta'uu fi qabna jedheetti yaada. Kuni gorsa abduuti jechuudha. Obboleessa keessan diqqaa. Kanaafuu haalli deemaa jiru akka jedhamu san hamaa sanii miti jechuudha. Bareeda wal hubannoo irra ga'uun walitti dhufaniitiin marii eegaluun wal bareeta eegaleen xarabbeeza irratti lakki naan taane yani wal falmuun bar kanatu dhabame. Xarabbeeza irra walitti dhufuu fi naan taane afaanii walitti dubbatuu dhabame. Qawweedhaan imika walitti dubbatamaatiin ture. Kanaafuu kun waan bareedaadha jedheetti yaadan akka nama tokkotti. Abduu moobaayilaa biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.